Oromoon durii yeroo aadaa fi safuu isaan bulu dhiiraa fi dubarri wal qoratanii waliin gaa'ela godhatu yookiin maatiitu ijoollee isaanii waliif kenna. Ooboo fi coora jedhanii waan hunda qoratu. Boodarra garuu aadaan laaftee warri ijoollee gaa'ela ijoollee isaanii keessaa ba'anii ijoolleen ofii gaa'ela godhachuu eegalte. Kana keessa dubbiin safuu fi aadaa cabdee firaa fi firri obboleessaa fi obboleettiin wal fuudhuun eegalame. Finnee dhufnee nililchitan finnee dhufnee nililchitan galatuumaan dhiyeessitan. Seenaa dhugaa fi mudannoo irraa barattan tokkoon isiniif qabadhee jira. Yoo hordoftan waan hedduu irraa barattu jedhee yaada. Ijoollee keessaniifis barumsa irraa laattu. Gaa'ela keessaniifis barumsa guddaa irraa argattu. Warreen haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuun nu tumsa. Innis bareeda lamaan isaanii tokko gooneerraa laalaa misirroo laalaa maamunni fi safoonni laalaa. Namoota maqaan isaanii ibsuun barbaachifne lamatu godina Oromiyaa keessaa bakka tokkotti waliin gaa'ela dhaabbatanii turan. Osoo hin turin akka haati manaa isaa ulfoofteen isa fuudhe waliin walii galtee dhabuun addaan ba'an. Ulfa ishee ji'a 7 ta'een baatee gara godina biraatti fagaattee deemte. Achittis erga deesseen booda daa'ima ishee fudhattee nama biraatti heerumuun gaa'ela haaraa hundeeffattee jireenya mataa ishee eegalte. Namichi isheen biraa baates dubbiin jireenyaa dirqama dubartii biraa fuudhee ijoollee biraa horachuun jireenya isaa itti fufe. Waggaan deemee ijoolleen isaanii dhalatanii guddatan mana barumsaas galuun kolleejjii barnootaa barachuu irra ga'an. Finnee dhufnee nililchitan finnee dhufnee nililchitan galatuumaan dhiyeessitan. Guyyaa keessa ilmi namichaa haadha manaa isaa ishee duraa irraa adda ba'ee fi intalli isaa kan haadha manaa isaa ishee duraa ulfa biraa baatee kolleejjiitti wal baru. Gaaffii jaalalaas waliif dhiyeessuun jaalala waliin eegalan. Obbolaan lamaan abbaa tokko irraa dhalatanii jechuukooti. Gurbaanis obboleettii isaa kan abbaa tokko irraa dhalatan haadhaan garaagara ta'an erga barnoota xumuranii kolleejjii ba'anii fuudhee waliin hojii bakka tokko deemuun hojii eegalan. Waggaa tokkoon booda fudhatee maatii isaa biratti barsiisuu gale. Isheenis obboleettii isaa ishee inni fuudhe jechuudha. Dhugaa jirtu kana isaan lamaan homaa tokkoyyuu hin beekan ture. Yeroo galan maatiin gurbaa qophii guddaa qophaa'uun eeganii isaan simatan. Guyyaa muraasa booda abbaan gurbaa haala maatii fi bakka mucayyoo ilmi isaa fuudhee qorachuu eegale. Yeroo inni qoratus haati manaa isaa duraa haati mucaa isaa
ishee ilmi isaa fuudhee naannoo isheen jirtu ta'uu hubate. Finnee dhufnee ililchitan finnee dhufnee ililchitan galatuumaan dhiyeessitan. Abbaan gurbaas shakkiin qabamee obsa cimaan torban fixee irra deebiin maqaa haadha ishee fi nama eessaa akka isheen taate gaafate. Isheenis seenaa beektuu fi waan haadha ishee irraa dhageesse itti himte. Maqaanis seenaanis haadha manaa isaa ishee duraa isa biraa adda baate ta'uu amma sirriitti bare. Oolee bulee gama haadha intala ishee obboleessi fuudhee jiruunis dhugaan jiru bira ga'ame. Xumura irratti maatiin lamaan yeroo qaamaan wal arganii dubbiin obbolaa ta'uu isaanii mirkanaa'uu danda'e. Gaarii ta'uu isaa immoo maatiin gama lamaanuu lubbuun jiraachuudha. Xumurri isaa maal akka ta'uu danda'u isinuu tilmaamuu dandeessu. Seenaa kanaa kanuma irrattan xumura. Lala me kana lala, 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 lala me kana lali. Aadaa, duudhaa fi safuu abboota keenyaa kabajuu dhabuun gatii guddaa nu kaffalchiisaa jira. Aadaa keenyatti haa deebinu. Waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa. Lala me kana lala, lala me kana lala, lala me kana lala, lala me kana lala, lala me kana lala.